Barantana ICT kutaa torbaffaadha. ICT in our daily life waan jedhamurraa kaasitiin hanga boqonnaa lamaatti isiniif tolfuufa. Hordofaa isin jennaa. Galatooma subscribe like share godhu isin dagatinaa. Hayyee itti eegaluudhaaf gaa raafayyadamaan 1.3 ICT in our daily life. ICT yookiin information communication technology meeshaan odeeffannoo walqunnamtii kunii jireenya keenya keessatti maali iddoo akkamitti bu'aa qaba waan jedhamudha kan nuti laallu as keessatti gaa ICT is jedha ICT is a broad subject and an evolving concept. ICT jechuun subjectii bal'aa fi conceptii involving hedduuf keessa qabatee kan jiru jechuudha. It has a great impact on our daily lives. Jireenya keenya kan guyyaadhaa wajjin impactii guddaa bal'aa qaba jedha. Jechuun fakkeenyaaf isuma wajjin waan hojjennu hundaa hojjennachuun ni danda'ama. We encounter many new technology in our everyday lives. We encounter meeshaalee hedduu jira many new technology one meeshaalee technology haarawaa hedduu jira in our everyday guyyaa hunda jireenyi keenya kan guyyaa hundaa keessatti meeshaalee technology hedduu wajjin dabarsina jaa fakkeenyaaf by telephone silkii jechuu fakkeenyaaf akkasuma maal jechuu dandeenya TV fakkeenyaaf TV osoo daawwannu dabarsuu dandeenya bilbila osoo daawwannu osoo itti dhaggeeffannu waan adda addaa osoo gaggeessinu guyyaa kana dabarsuu dandeenya jaa everyday guyyoota hedduu jechuudha. Wantoonni akkasii hundinuu ICT dhaabee kadda. We use ICT itti fayyadamna at home manatti itti fayyadamna jedha. We use also ICT at school mana barumsaattis itti fayyadamna. In the workplace iddoo hojiittis in the streets bakka in the streets iddoo street hundatti iddoo murtaa'e hundatti itti gargaaramuu dandeenya. In place we visit for holiday. In place iddoo we visit daawwannutti for holiday guyyaa akka ayyaanaafa. Guyyaa akka ayyaanaafa. Bakka akkasiittis ICT itti fayyadamna jedha. On business daldala keessattis itti fayyadamna. In public space iddoo uummanni itti walitti qabamee jiru public space iddoo jedhamutti gargaaramuu dandeenya jechuudha. ICT bakka hedduutti itti gargaaramna jechuun namaa galaa jechuudha. As keessatti gaa ICT in communication jedha. ICT waa'ee walqunnamtii keessatti ICT akkamiin nu fayyada? In communication walqunnamtii odeeffannoo adda addaatiin fakkeenya communication waliin haasawa keessa jechuudha. As you see from this image, look, they are what? Calling by phone. Amma isaan kuni bilbilaan walitti dawwalaa jiran. Walitti dawwalanii bilbilaan fageenyarraa. Akkana yeroo jennu amma fakkeenyaaf awwadaayii bakka jiru kanarraa Finfinneetti yoo ol dubbisuu barbaanne yoo nama dubbisuu barbaanne asii Ameerikaadhaatti yoo dubbisuu ka barbaannu taate we can use a telephone. Okay? Bilbila fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kuni maali? The usage of ICT in communication. Faayidaa ICT in walqunnamtii keessa qabu keessaa isa tokko ta'uu agarsiisa jechuudha. We all know waa hunda ni beekna that ICT plays. ICT shoora olaanaa akka taphatu. An important role. Rule shoora olaanaa important role in our lives. Jireenya keenya keessatti barbaachisummaa olaanaa ta'e akka inni taphatu ICT ni beeknaa jedha. In the past yeroo darbe jedha. Bara darbe keessa in the past yeroo jennu wayiteewwan meeshaawwan ICT dhaa hin turin dura jechuudha. Our parents maatiin keenya used to write letter maaliif fayyadamaa turanii akka meeshaa walqunnamtiitti waraqaa waliif barreessu jechuudha. Nagaa fayyaa akkana aaliitiyyaa akkasii akkana nagee walii barreessu waraqaadhaatti fayyadamuu turan jedha. However arra ammoo haa ta'u malee with the help of ICT gargaarsa ICTtiin it is now easy amma garuu salphaatee jira jedha to communicate walqunnamuun with our loved ones namoota wal jaalannu sanii wajjin walqunnamuun yeroo ammaan tana gargaarsa ICTtiin salphaatee jira jedha. It is what now easy to communicate salphatti walqunnamuun ta'ee jira with our loved ones namoota wal jaalannu wajjin walqunnamuun salphatti dandahameeti jira jedha. By what? By the helps of ICT gargaarsa ICTtiin jechuudha. For example fakkeenyaaf humble online communication fakkeenyaaf online irraa waliin haasa'u data bannee imoodhaan WhatsAppidhaan Viberaan directly wajjin haasa'u
For experience sharing, experience waliif share godhu, waliif qoodu jechuudha. Muuxannoo qabnu waliif qoodu. Maalirraan? Online irraan. Peacekeeping, nageenya ittiin eegu. Short message service, short SMS ittiin barreessu jechuudha. Ergaa gabaabaa silkiidhaan ittiin barreessu. Email ittiin waliif ergu. Social media, miidiyaawwan hawaasaa kan ta'an hundarratti are the most common service of ICT. Social miidiyaan hawaasaa tajaajila ICT'n kanneen keessaa isaawwan most commonidha jechuudha. Ijoodha jechuudha. That we use kan nuti itti fayyadamnu in our daily lives. Jireenya keenya keessatti to communicate waliin qunnamuudhaan with our loved ones. Kun hundinuu maaliif nu gargaara? Hawaasa keenya kan akkaan jaalannu wajjin wal qunnamuudhaaf nu gargaara jechuudha. Every this wanni amma dubbanne kun hundi jechuudha. For example, radio, television are also kinds of ICT for communication jedha. Raadiyoonis, televiziiniinis wantoota meeshaalee ICT kan odeeffannoo wal qunnamtii ittiin dabarfannu irraa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf raadiyoo osoo dhaggeeffachaa jirru gaafii fi deebii achirraan kennamtu directly dhaggeeffannee bilbila fayyadamuudhaan dawwaluu dandeenya jechuudha. Deebisaa godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf odeeffannoo ittiin dabarfanna. Televiziinii irratti daawwannee qophii directly deemu jirtu bilbila ittiin nuqannamaa ja'an irratti dawwallee fi ittiin hordofuu dandeenya jechuudha. Kuni maali? Tajaajila service of ICT jedhama. The most common service of ICT. Tajaajila ICT'n akka irra caalatti kennan jechuudha. Kabra information communication, that means ICT jechuudha. Information means information I, communication C, technology T in education. ICT in education. ICT'n barnoota keessatti bu'aa qaba. Shoora wayii ni taphata. Gahee qaba waan jedhu. ICT contributes. ICT'n hirmaannaa guddaa qaba. Greatly hirmaannaa olaanaa qaba to education. Barnoota keessatti jedha. Because sababni isaa maaliif? Because it improves ni fooyyessa the way of education. Karaalee barnoota and provide ittiin dhiyeessinu, karaalee barnoota ittiin dhiyeessinu ni fooyyessa jedha. A better educational environment. Barnoota hawaasaaf dhiyeessu barnoota caalaa ta'e, better ta'e hawaasaaf dhiyeessuu irratti haala waan fooyyessuuf jecha ICT'n shoora yookiin gahee olaanaa qabaa jedha. Maal keessatti? Education keessatti jechuudha. Barnoota keessatti. For example, fakkeenyaaf yoo fudhannee we can think yaaduu dandeenya of a radio and a television education program. Barnoota sagantaa TV fi televiziyoon raadiyoodhaan kennamu proogiraama jechuun sagantaalee akkasii kan achirraan kennamu as teenyee hordofuu dandeenya. We can think of radio and television education programs prepared by Ethiopian Minister of Education for primary school. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaadhaaf barnoota sadarkaa raadiyoodhaan kennamu hordofuu dandeenya. Akkasuma by plasmaadhaan kan kennamu educational channels for secondary school. Barnoota chaanala plasmaa irratti caanamee sadarkaa lammaffaa irratti kennamus hordofuu dandeenya jechuudha. Kuni maali? This is the main importance of ICT in education. Kuni barbaachisummaa ICT isa olaanaa maal keessatti? The main rules, important rule. Shoora olaanaa, shoora barbaachisaa ta'e kan inni barnoota keessa kennu jechuudha. And also, not only that, the use of computer, faayidaan computer, tablet, display agarsiisudha, interactive electronic board. Boardii elektiroonawaa ta'e wajjin kan wal harkisu akkasuma ICT technology, meeshaaleen technology ICT dha. Help to expand akka babal'ifnu nu gargaara. Access to education. Barnoota akka nuti babal'ifnee dhiyeessinuuf nu gargaara jechuudha. Yaadannoo barnoota hanga qabdu irratti dabalata harkattee fudhattee akkatti babal'iftu isa gargaara jechuudha ICT'n. Through ICT keessatti learning can occur. Barnoonni ni uumama anytime. Yeroo kamiyyuu ICT keessatti learning can occur. Barnoonni yeroo kamiyyuu maal ta'a? Dhiyaachuu danda'a, occur ta'uu danda'a, uumamuu danda'a. Anywhere, eessatti sammas. Yoomiyyuu yeroo kamiyyuu gaggeeffamuu danda'a, eessattuu gaggeeffamuu danda'a. So ICTdhaan jechuudha. For example, fakkeenyaaf student can access textbook and other educational resources from the internet. Fakkeenyaaf barattoonni textbookii
text bookii kitaabota dareedhaa buufachuu danda'u. Other educational resource kuufama barnoota kanneen biroollee maalirraa from internet irraa jechuudha. Buufachuu danda'a jechuudha. Barataa yeroo fedhetti bakka waayifaan jiru dhaqee yeroo fedhe gabbuufatee irraa dhaggeeffatee barnoota kana kan namu kana dhaggeeffachuudhaan waliifillee share gochuudhaan irraa hubannoo argachuu danda'a jechuudha. And also this resource maddi barnootaa kuni can be obtained through video clips. Sourcing barnootaa kuni can be obtained dhiyaachuu danda'a through video clips. Agarsiisa viidiyootiin mul'achuu danda'a dhiyaachuu danda'a. Audio sound sagaleedhaan dhiyaachuu danda'a. Visual presentation visual presentationidhaan agarsiisa ibsa agarsiisuutiin dhiyaachuu danda'a jechuudha. Resourcing barnootaa kun jechuudha maddi barnootaa kun. So ICT enables ICT ni dandeessisa an inclusive right for information access. ICT inclusive rights mirga for information argachuudhaa odeeffannoo argachuudhaa access nama dandeessisa jechuudha. For example, fakkeenyaaf if someone has sight problem yoo namni tokko rakkoo wayii qabaate sight problem yoo qabaate he or she yoo isin qabaate can access information by listening to audio sound. Rakkoo arguudhaa yoo qabaate namni tokko arguu yoo hin dandeenye akka inni dhaggeeffatu gochuu danda'a. Ijaan arguu danda'u gurraan dhagaa yoo ta'e fakkeenyaaf barnoota waraabdee akka inni dhaggeeffatu gochuudhaan barnoota kennuuf ni danda'ama jechuudha. Bifa maaliitiin kuni maal agarsiisa? Faayidaa ICT ta'uudhaan agarsiisa jechuudha. Akkuma asirraa agartan pilaazmaa jedhama kun.